Charlie fayyadamu ni danda'u. Mallattoo dhukkuba kanaa maatii keenya keessatti nama tokko irratti mul'ate. Dhangala'aaf namicha dhukkubsate keessaa bahuuf eeggannoodhaan qabanii wanta mana fincaaniitti yoo manni fincaanii hin jirre immoo madda bishaanii geessanii wanta gadi fagoo qotanii awwaalu. Nama dhukkubichaan qabame erga tuqanii booda harkoo fi saamunaan gaaraadhaan sukkumanii fudhatu. Dhangala'aa qaama dhukkubsaticha keessaa bakka buusuuf bishaan dhugaatii